Ashama arika fuunee nagaan siniifaa baay'atuuf hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti jira galata waaqayyo baga jiraattan isiniin jedha jiraachuu waan hundumarra kan caaludha akkasuma obboleonni koo na jajjabeessaa laayikii sheerii gochaa jirtan hedduu takka galatoomaa warroonni YouTube chaanaalii kootiif aaraa taatan immoo Asumaanillee maatinaaf ta'aati walaa jajjabeessinu isiniin jedha warra jajjabeessitan hedduu takka galatoomaa waan tokkoon haasa'uudhaaf dhufe har'ammoo alamiin nama akkamiiti warri na beektan jirtu warri na beekne jirtu kunoo nama akkanaati kan biraa qabdudha. Yeroon gara Itoophiyaa imalee turedha kun jechaadha. Fedha waaqayyo ta'ee galee maatii koo argee deebi'een ture. Egaa akkuma argitan kana kunoo akkasittiin qilleensa keessatti waaqayyo nu gargaaree itti bashannannee maatii keenya arginee jirra. Argeen jira jechaadha akka koottan of ibsuu barbaade. Ani namoota akkanaati nama akkanaati jechaan warroonni nan beekne hin jirtu alamiin hoggaan akka xiqqeesse haasa'uufaa nama akkamii nama kunoo singileedha isaa warroonni seetan hin jirtu ani osoo hin taane ani haadha soddaa ta'uutti hin jira galata rabbiin siniin jedha. Kanaaf kunoo akkasittiin bashannaniitiin gara maatii koo galee maatii koo argee maatii koo wajjiniin yeroo bareedduu takka dabarseen ture. Egaa haalli nageenyaa biyya keenya keessatti yaa ulfaataa ta'uyyuu malee yeroo sanaaf maatii koo gimmaashaa argee gimmaasha garuu hin argine. Sababiin isaa xiqqoo ishee beektu isiniin jedha haalli nageenya biyya keenyaa keessattuu gara shawaa kana jechaadha. Baay'ee ulfaataadha. Egaa kanuma isiniin jechuu barbaade waan isin beektan irra deebi'ee waan isinitti himu hin qabu waan ta'eef kanaaf akkasittiin ani gara biyya kootii imalee biyya koo imaleen deebi'ee isiniin jedha warroonni biyya keessa yaaddan irree galaa'ee mucaa koo akkasittiin qabadhee mucaan kiyya immoo na fakkaattu jiru warroonni si fakkaattu itti yoo jiraattan gurgurtaniirtu mucaan kana fakkaatti qo'a isinitti argisiisa viidiyoo tokko yeroo ishiin mana qulqulleessitu iyyuu jechaadha amma ani mucaa durbaa guddoon qaba jechaadha. Inni hojjetti mana keessaa mana tsaddaatti akkasuma shiroolee daffisuu qabdee jirti. Algaa minaaminee naftii soofarra hin sirreessiti. Inni algaa irratti baatee asii fachi harkisaa oolte uma sirreessiti sa'aatii 2-3 fudhatu malee shiroos immoo madaffisti. Shunkurtii namni muruu yoo jiraate hin daffisti isiniin jedha. Yoo namni muruu dhabame immoo akkasumatti shunkurtii malee iyyuu daffistee abbaa ishee wajjin nyaachuu dandeessi isiniin jedha. Akkana kunoo warra akka kiyyaa mucaa durbaa godhattanii dhuftan waaw baay'ee gammadaa'e. Kunoo viidiyoo kana isin argisiisa xiqqoo muuziqaa televezyiinii waan qabuufan sagalee koo fayyadamee isiniin jedha. Kunoo tilaa mucaan koo kan akkanaa tana dhalaala akkatti isheen hojjettu sagalee haasaati garuu kan ishee waraabanii yaa ta'u malee televezyiinii haasaa jira waan ta'eef kanaafan sagalee isaa biraa inni godha jechaadha. Akkas isiniin jedha warri dhalaa innan dubaraa qabaattan baay'ee tokko ittiin boonaa isiniin jedha. Warri hin arganne immoo warri ganaa jaarsa barbaaddata warri jaarsa argattanii jirtan immoo waaqayyo jaarsanii sumaan immoo kunoo dhaggeeffadha obboleessa koo kanaa Firaankiidha siriisa. Har'a kinoo obboleettiin keenya galtee jirti. Erga ishiin galtee boodan YouTube akka ishiin hojjettu waan an beekuuf lakkoofsa ishii silkii ishii jalaa fuutee YouTube kana atee har'a maal waan sana qabate maqaasa
Obboleessa kiyya kana irratti piraankiin hojjetanii taasisiin jedha. Obboleessi koo kun dhufaa jira. Wanti inni irratti hojjetu immoo birri 2000 na jalaattee jedhaani. Inni immoo waan inni jedhu in argitu jechaadha. Inni dhufaa tiiraam. Amma dhufaa jira in argitu irratti inni hojjedha. 2000 na jalaattee jedhaani. Dhufe. Yaas dhufe. Amma kanatti jedha. Akkam jirtaa? Wayyaa. Nagaa. Jirta. Akkam. Nagaa. Jira taa'e. Maani akka mee galasa wayii si taateedha. Maal taate jedhanii? Ani si amma kana walirratti hojjenna maaf akkana na goota? Maal obboleessa koo wajjin nyaanna wajjin nunna nan gaafattu ani siin kennu maaliif akkana na goota? Maal na jala fudhatta? Maal si godhe? Maal si jala fudhadhu? Maal obboleessa koo birruma xiqqoo san maalumaaf akkana na goote? Maali garuu na gaafatte siin kennu? Maaluma koo obboleessa kee miti akkam si jala fudhadhaan birrii? Akkanan jedhiisti malee ol na bira rafee ta'u buli. Araani si jala fudhanne. Kiisi keessaa fuute yeroo itti shukusi kan nan dhagaa yaada siin jedhe malee. Akka obboleessa kee akkanan jedhe ani si jala fudhanne maaf si jala fudhadha? Akkana naan jedhiini suma fuudhe. Araani si jala fuudhe. Suma fuudhe. Si jala fuudhe. Lakki akkasumatti suma fuudhe. Raganatti qabdaa? Si jala fuudhu kiyya? Si jala fuudhe obboleessa kee. Naa suma na jala fuudhe maal Si jala fuudhe. Maal jechuudha akkan. Gosa si jala fuudhe. Koi ati garuu akkamittiin akkanatti yaaduu birrii irraa fedhaan jette. Ilaa si malee namni mana kana keessa wajjin bulle hin jiru. Obboleettiin kiyyaasi angalte eeggadda. Eeggadda galte birrii 2000 naa kenniti. 2000 kana immoo fudhate wajjin irra. Eenyutu na jala fuudhee jedhanii ishiin naa kenniti ishiin fudhatamoo silaasi malee nan wajjin rabni hin jiru. Selaan aannan kiyyaanen bola dafqa kiyyaanen bola xaarradhee bola akkamittiin an keessi jala fuudhame. Aanatu xaarratee tonguluure ishiinuu naa kenniti ani barataa ishiinuu naa kenniti siin kadhattu si haa kennitu. Maal na jala fuudhe ani si jala fuudhe. Na jala fuudhee jedhanii na jala fuudhe sila namni tokko mana na keessa hin jiru. Maaltu na jala fuudhee jedhanii? Bakka itti buuftee yaadadhu malee si jala fuudhe. Amma nan jeeqii waan jiru natti mila yoo ni jala fuudhite si fakkeeta kumallee si kenna mee kumayyuu naa deebisi maal obboleessa koo maal akkana nan godhi lakki akkana nan godhi si jala fuudhe. Si jala fuudhe hoggaatu kana waan majja baasta. Atamma akkuma mana kana dhumne na godhaatami. Maal mana kana dhumne natti sobboleessaanis obboleessaati maal gochuu keetamma hogga ana kenniti siin si haa kennitu hin gaafattu maal gochuudhaan kiisi keessa naa fuutu. In fuudhe bakka. Fuuteerta siin jedhe maaliif fuudhee maali? Natti dhugaa jirtu. Natti ni amma maal koostoretta kiisii akka fuutee torta sila beekamaadha. Ergasuma akka yaratti kinoo sila ture. Ani fuudhe bakka kadhadhee sii kenna bakka egaa fuute jettee nan jedha kadhadhee sii kenna bakka. Maal kadhattee naa kenni taan kiyya naa kenni. Kadhattee maal naa kenni taan kiyya naa kenni maaf akka natti yoo. Ati moo booda lubbuu kiyyaatti jetta nafartu. Maal beekamaadha akka haatan naati akka haataataatti turte. Waan baay'een bu'aa qaba. Uma fuutanan immoo beekama. Uma fuutanan. Uma fuutananidha. Gaafa tokko si birrii 100 kiisi keessaa fuudhee sitti dhufu. Aaras immoo fuudha dhiirti. Si argee fuute akkasa kanas immoo. Fuute. Maal ta'e sabni naan loluu barbaadamu? An fuute dammoo kana naan loltu. Kootaa'e. Koi. Maal nechuu barbaadu? Koi. Maal nechuu kenni? Birrii kun naa kenni ta'uu naa kenni. Maaloo birrii kun tolaa siin gaafadha naa kenni lakki. Lakki inni batiin bakka. Lakki wal lolla lakki. Jiraachuu barbaadu? Lakki wal lolla. Naan kennitu? Obboleessa kee sammuu qabdu? Maal ta'a? Naan kennitu? Koi naa kenni siin jedhe. Sitti mee? Lakki ati ta'e sitti mee maali? Akkamittiin attu naan jettaa nama dabqee dabqa isaatiin bulu. Isayyuu attu naan jettaa. Isayyuu attu naan jettaa. Kana tattuudha. Koi. Attu naan jettaa sayyuu. Ati sila. Attu naan jettaa sayyuu. Attu naan jettaa. Nasome branchi bolesa ko. Nasome. Branchi de. Nasome. Tai. Ganti nada. Tira tala.
Prank sirratti hojjete. Dhiifama yaa godhe ishii prank sirratti Deema hojjete. deema. Dhiifama ishii dhiifama. Reessoo ishii. Deema deema. Maal inni kun Kana prank irratti ketta. maal obboleessa kun prank sirratti hojjete malee kiisi nama akka ta'e fudhe beekan. Deema deema. Maal taate? Deema jira. Maaloo galaa ishee kun. Nara deema. Songi nara. Maal taate bad. Deema. Maal akka nagoota reemaani baal prank waan oyiru. Kootu kaanaa isaarra namatti qoshii YouTube makana naarmuun ittiin godha deetan beektaa YouTube makana laala akkuma ittiin hojjetan sana laala deetan prank sirratti hojjete malee ani waan biraa miti. Maal ta'e kun? Akka ati kanan goone beekaa. Garuu immoo waan ati itti laala deetan. Ati nade badda badda otoo mana jedhaa yoo fuute. Waay good. Kana ishii? Ani garuu amma natti sineen. Akkana natti narratti hojjette sineen. Ati? Maaree ani immoo beektaa akka akkas ta'u immoo beekeetu mani kaati qoshii beektaa obboleettiin keenya kun isa gagalte hojjetteen beektu sawa saniifan ishii. Maara natti dhimnu wajjin hojjennu natti dhimmi ta'u dura. Ayi kaa oda akkasitti immoo sitti akkanatti hojjettu kaa sanaafan ishii dhiifama naa godhi dhiifama naa godhi kaa dhiifama. Yaa. Eshi hordoftoota keenyaa dhugaa dubbachuudhaaf amma obboleessi koo kuni nama waan akkasii beekuyyuu miti. Sammuu akkasii illee hin qabu. Innoo baay'ee nama waaqayyoo ture. Atuu dhiisaa ta'eyyuu haasawu dabarsee namaa kennaa jechuudha. Ani saalumaan pirankii irratti hojjechuudhaaf akkas godhee inni dhiifama naa godhee jira. Sinillee hordoftoonni keenya dhiifama nuu godhaa siniin jennaa. Aaraadhaan si beekamaadha. Obboleessi koo saaradhaa ani saaradhaa. Hirumatan hojjedha deetan akkas godhee ani saaradhaa. Yoo sinitti tole like, share, comment illee akkasuma subscribe illee godhaa siniin jennaa. Galatooma waan nu daawwattaniif thank you siniin jenna. Bakka obboleessa kee dhiifama sii godhe. Egaa prank dha jettee bakka dhiifama sii godhe bakka hordoftoonni keenya illee dhiifama siif godhanii jiru. Dhiifama siniin jenna obboloota keenya thank you. Sarki keena buusu Sinan beegala sinan of ilaala yoomu keerra kan kondorsu Kaleessa na baatee irratti na laate boori sarki keena buusu Sinan beegala sinan of ilaala yoomu keerra kan kondorsu Argama kootatti kanallee lifadhu